waa'ee in, at, on kan jedhamanii kanamee hammam beektan? Gaafirratti illee osoo dhufanimee hammam deebisuu dandeessan? Gaafiiwwan amma argitan kanneen akkamitti akka deebistan maaliif sababa isaanii waliin wal bira qabeen isin barsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Viidiyoo baay'ee gabaabduudha. Kanaafiyyuu hamma dhumaatti ilaalaa garuu waan baay'ee irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Waan baay'ee irraa fayyadamtanii kanaaf na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Maalidha kan barannu har'a? At, on, in kan jedhaman kana yoom fayyadamna? Eessatti fayyadamna? Garaagarummaan isaanii maalidha? Kan jedhu jechuudha. At, on, in. Yeroo baay'ee wanti isin galchi miti. Kan fayyadamna? Eessatti fayyadamna? Amma gaafii kanarratti yoo argitan laala. Gaafii kana laala. Osoo keessa seenuun dura gaafii kana laala. Bakka duwwaa tokkoffaan jechuudha. Tuesday jedhaa. 2021 jedhaa. 6 o'clock jedhaa. Winter jedhaa. July jedhaa. 3:45 PM jedhaa. March 21 jedhaa. Kanneen keessamee isa kamirratti galchina? Aatitu galamoo, oonitu galamoo, iinitu gala? Akkamitti gala kan jedhu adda baasnitoo ilaallaa jechuudha. So, aatii duramee maaliif fayyadamna? Aat kan jedhu kanaayyuu maaliif fayyadamna? Mee amma gara garaagarummaa isaanii osoo seenin dura warroonni direct onlineidhaan barachuu barbaaddan telegiraama, iimoo, waatsaappii, zuumiidhaanis sooshaal miidiyaa isinitti toluu danda'uun barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa keenya hin jira. Nu dubbisaa ta'u direct kophaa keessan bifa shaakalliitiin bifa yuutuubii kanaan osoo ta'e bifa shaakalliitiin laayivii barachuu dandeessanii jechuudha. Kafaltii jiddu galeessaan. Okay, gara barumsa keenyaa deebinu. Aatii maaliif fayyada? Aat maalidhaafi? 4 o'clock time. Sa'aadhaaf jechuudha. Sa'aatiidhaaf. Sa'aatii himuudhaaf maal fayyadamnaa jechuudha? Aat kan jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Aat kan jedhu kana fayyadamna. Okay, ni ilaalla. Akkamitti fakkeenya isaa waliin jechuudha. Oonii hoo maaliif fayyada? Oonii immoo comes before days. Guyyoota dura. Guyyoota dura fayyadamu. Fakkeenya on Monday, on Saturday wanta akkas jedhamaniif fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenya ni ilaalla. Hin dhiphatinaa. Iinii hoo maaliif fayyadama? Iinii immoo comes before years. Waggoota duratti. In 1995, in 1960, in 2025 akkasitti kan jedhaman. Season. Waqtiilee dura. In summer, in winter, in spring. Wanta akkana jedhaman jechuudha. Inni biraa immoo iinii maaliif fayyadama? For months, before months, manzii dura jechuudha. In July, in August, wanta akkasii jedhaman jechuudha. Laala amma asirratti. At 4 o'clock jennee boon fakkeenyaaf at 6 o'clock jechuu dandeenya. At 7:45 jechuu dandeenya. On comes before days. On Monday, on Saturday jechuu dandeenya. In immoo maalidha? Comes before years, season and months jennee jira. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf year yookaan ammoo waggaa dura yoo dhufu in 1998, in April, in summer. Amma as keessaa wanti siiziniin kamiidha? Summeridha. Kanaafiyyuu in summer jechuu dandeessan jechuudha. On summer hin jedhamu jechuudha. On summer hin jedhamu. Yookaan ammoo in Monday hin jedhamu jechuudha. Hundiiniyyuu iddoo itti fayyadama isaa qaban. Iddoo itti fayyadama isaa qaban. Fakkeenyaaf at 1998 hin jettu jechuudha. Aatii maaliidhaaf fayyadamta jechuudha? Yeroodhaaf, sa'aadhaaf fayyadamna waan ta'eefi jechuudha. Yeroodhaaf, sa'aatiidhaaf fayyadamnaa jechuudha. Kunniin hundiiniyyuu sa'a yeroo agarsiisu. Fakkeenyaaf guyyaan illee kanaaf akkamitti akka fayyadamnu ilaaltanii jirtanii jechuudha. At, oonii fi iinii. Amma gara gaafii keenya deebisuutitti deemnaa jechuudha. Tokkoon isaanii sababa isaanii ilaaluu dandeessan. Laala. Amma dura deebisaa isinii deebisaa sana booda immoo maaliif akka ta'e ni ilaalla. Tokkoffaa maal ta'a? On Tuesday ta'a. Akka barannetti jechuudha. Ni ilaalla irra deebinee. Lammaffaan immoo in 2021 jedha. Sadaffaan immoo at 6 o'clock jedha. Afuraffaan in winter jedha. Shanaffaan in July. Ja'affaan at 3:45 jedha. Ni ilaalla. Torbaffaan immoo hin deebisne maaliif? March jedha. Ji'a qaba of keessaa. 21 jedha. Guyyaa qaba. 2021 year yookaan immoo waggaa qaba. Amma laalaa koottaa asitti. Tokkoffaa on Tuesday jennee miti. On Tuesday jenne. Maaliif on Tuesday jenne? Maaliif aatiin jedhin? Sababni isaas on comes before day jedha. Day dura dhufaa jechuudha. Maaliin? Ooniin. Tuesdayni ooniidha. Monday, Tuesday, Wednesday,
Friday, Thursday maal kan jedhaman kunniin maalidha? Day'dha. Kanaafiyyuu day dura on kan jedhamtu saniif on Tuesday jennee jechuudha gaafii tokkoffaa. Gaafii lammaffaa immoo in 2021 inii maalii dura fayyadamna jenne? Waggaa dura fayyadamuu dandeenyaa jenne. Waggaa dura. Maal jedhe? In comes before years jennee jirra. Kanaafiyyuu yeerii dura fayyadamnaa jechuudha. Sadaffaan immoo at 6 o'clock jedha. Maaliif at jenne? Kanaaf sababni isaas taayimii yookaan immoo clock taayimii dura aatiidha kan fayyadamnu. Before clock time we use at jennee jirraa jechuudha. Aatii fayyadamna clock taayimii duraa kan jedhu laallee jechuudha. Afuraffaa immoo in winter ammallee irra deebinee before season onii fayyadamna. Inii fayyadamna. Inii bakka sadiitti fayyadamna jennee before years, before season fi before months. Kanaafiyyuu amma winteriin seasoniidha waan ta'eef in winter jennaa jechuudha. Shanaffaan immoo in July jenna. Maaliif? Ammallee inii maaliif before monthsii fayyadamnaa jechuudha. Before months waan fayyadamnuuf akkanatti ilaaluu dandeessanii jechuudha. Okay, ja'affaan immoo maaliif? At 3:45 yaa'u. Fakkeenyaaf amma kan sadaffaa irratti akka jennee sana jechuudha. Clock taayimii dura aatii fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Waa'ee yeroo yoo ibsitan at kan jedhamtu fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Torbaffaan oomii maal isinitti fakkaata deebiin isaa? Maarchi jedhaa. Maarchiin ji'a yookaan manziidha. In jechuu qabnaa jechuudha. 21 yoo jedhu immoo 21 yoo jedhu immoo maalidha? Guyyaadha. Guyyaa ibsa. Guyyaa yoo ibsu kana immoo onii fayyadamuu qabna. Eshi 2021 immoo maalidha ammallee deebi'ee waggaadha. In galuu qaba achitti immoo jechuudha. Kanaafiyyuu kam ta'a isinitti fakkaatami? Kam? Isa kamii ta'a isinitti fakkaata? Maalii ta'a? On ta'a. On March 21, 2021 kan jedhu ta'a jechuudha. Maali? Why? On is the correct. Specific date you always use on for specific calendar dates and days before the week. Example, the event takes place on April 21, 2023. Specific taayimiin beekamu, guyyaan beekamu taanaan maal fayyadamaa jedhaa jechuudha. Onii fayyadama. Maaliif amma ji'a bara 1999 ji'a sadaffaa guyyaa manaa yoo jedhee guyyaallee specific godhe onii fayyadamaa. Keessattuu barattoonni kun akkasiin hin dogongorsin. Guyyaan dhufnaan onii fayyadama. On kan jedhu. Inis mitii jechuudha. Inii osoo hin taane onii fayyadamuu qabdanii jechuudha. Sababni isaa maal waan ta'eef specific date yookaan immoo guyyaa beekame tokko guyyaa murtaa'ee beekame tokko waan ta'eefi jechuudha. Kana addaan baafadhaatu akkasitti beekaa. On is the correct. Always use on for specific calendar days and days of the week jedha. Wiikii keessatti yookaan immoo torban keessatti on Monday, on Tuesday maal yookaan immoo ji'a keessatti guyyaa specific ta'e tokkoof fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf torbaffaan maal ta'e deebiin isaa on March 21, 2021 kan jedhu ta'ee jechuudha. Kanaaf hammam deebistamme koomintii irratti nu ibsaa. Akkasumas ammoo kan biraa gaafiiwwan yoo qabaattan haala barumsaa irratti gaafii yoo qabaattan nu gaafachuu dandeessanii. Direct immoo isin waliin barachuu barbaanne warri jettan kottaa nu dubbisaa rakkoon qabu. Amma bakkuma hirtanitti nagaa nuuf ta'a.